wanni gubbarra dibame homa xiqqoo namarraa dhiqama. Islaamummaan tuni nuti gadi dhuynee lafaa fi nafaa fi lafee teennaa fi dhukaa fi dhiiga kennaa fi morgayaa fi hidda kennaa walitti makamtee dura gaafii. Ummanni yeroo muuziqaan bahu islaamummaa gadi dhiisu. Ita ajandaan faallaa rasuula rabbii dhufu waan fokkattu hunda keessaa mul'atu ka simbirree girr jedhee gararratti ummanni kun dhuguma islaamummaa qaamaan dhiqate moo irra qofa akka kalaraatti dibate moo numa dhugeen gaafiidha. Bakka xinaa xiqqeennaa hunda dhaabbachutu rasuula rabbii akka arrabsiisan godhe keessaa tokkosi bakka hunda argamta. Erga hordoftoonni isaa hashaa haala ansara oola qoshaa akka hundaa mul'attu taate Muhammad masantu laafaadha sin jetti ambi. Wanni isaan si dubbisa sirraa dubbisan kitaabni jarriin warra amantaa biraanuu irraa dubbisanii isaan dubbisan hin jiru. Harki guddaan nu dubbisan kitaabni guddaan isaanii nuhi jecha keeti gocha keeti deemsa keeti. Sheekarraa qabee aalimarraa qabee warra waa himurraa qabee hordoftoota nama xabi'ii akkanuma jiraaturraa qabee gabaa keessatti bakka dhaabbattutti bittaa gurgurtaa keessatti konkolaataa oftu keessatti waan hooggantu keessatti amala gadhee yoo sirraa arganii ummanni kun kana tahe nabiyyichumatu rakkoo qabasin jedha ambeechis ilaalee tokko kana waan wal qabatu. Ammaffaa amantaa warra kiristaanaa waaqeffata amantaalee warra ortodoksii yookiin immoo warra pheenxee namoota hedduu wajjin jirra. Ummatuma Oromoo ta'anii ummata hedduu wajjin jirra. Hundaallee miti keessaa jallaan jira akkuma islaama fakkaatee gudeelchi mukni jallataan jiru amantaa qabu keessan jira. Silaa namni amantaa isaatii kabaja qabu amantaa namaatii kabaja qaba. Wayita nabiyyichi arrabsamu xiqqeeffamu tarkaanfiin sirrii ta'e ka islaamni qofti fudhatu miti beeku. Ka islaamni qofti irra fudhatu osoo hin taane warri amantaa biroollee wal gargaare. Maaliif yoo ati har'a amantaa namaa xiqqeessite bor kumaatama ta'ee dhufe amantaa kee xiqqeessa. Tasgabbiitu dhabama hin danda'amu sobamu wal danda'u ni jedhamu jiru. Silaa osoo danda'ame salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi ganabi Muhammad tuqamani warri amantaa kamuu ka amantaa inni keessa dhaabbatee bu'uu fakkaatee arrabse sunilleen dabarsee kennuu qaba yoo namuma taate. Amantaa kamuu kitaaba kamuu warri amantaa adda addaas keessa jirtan na dhaggeeffataa jirtan yoo jiraattan kitaaba amantaa keessanii keessaa iddoo kamtu qabxii kamtu bakka kamtu amantaa namaa tuqa akka jedhu jira. Amantaa ofiitu irra ejjechuu amantaa ofiitu maqaa balleessuu keessaa tokko amantaa namaa tuqu. Amantaa ofiitu anatittiin hoogganamtu amantaa kabaja namaa hin qabne amantaa nama xiqqeessu amantaa mirga namaa irratti harkaanfatu amantaa jireenya namaa dhoogu kabaja namaa xiqqeessu jechuutu sirraa hubatama gaafa amantaa namaa xiqqeessite. Kana immoo uummanni achi deebi'ee bishaan dambaliin akkuma si achi dhangala'u achillee as dhangala'a koo qabxii kana. Islaamni gaafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namoota gadhee xixiqqoo takka takkaan arrabsamtu warra majlisaa har'a islaamni amaanaa furtuu amaanaa isaa fuudhee itti kennate ka bakka san taa'u jala seenee abukaatoowwan itti godhee abukaatoo yoo qabnu ka abukaadoo malee abukaadoo qalatanii juusii godhanii dhuynu malee abukaatoo yoo qabnu abukaatoo rasuulaaf dhaabbatu abukaatoo diinii dhaabbatu qabnu abukaadoo qabnamu abukaadoo fi abukaatoon gargaran beektan abukaatoon qindaa'ee dhaabbate bu'uurfamee barri kamuu numa fida gadheen numa dhufan dhabamu osoo kanallee xumurtee kabirootu walitti aana. Garuu hundaafuu qorichi qophaa'ee taa'u qaba. Majlisni gubbarra gaalarraa qabe haga gandaatti nama amantaa xiqqeessu nama waan ummata islaamaa miliyoonotaan lakkaa'amu kan hamilee cabsu tuqu ijaan itti dhufu nafsiyyaa lubbuu isaa takkitti duniyaa gubbaa qabuun itti dhufu majlisni bara hunda ibsa baasuu fi xalayaa barreessuu fi xalayaa barreessinee jirra qoratamaa jira. Barbaadamaa jira haasawa hiikan qabne yeroo hedduu haasuun akkana keenya keessatti aadaa ta'e barbaadamaa jira naafuu uummanni tasgabbiin nu haa dhageeffatu. Haga yoom dhageeffatu uummanni guyyaa qiyaamaa dhageeffata. Haga guyyaa qiyaamaa dhageeffata tasgabbiin haga yoomiiti. Gaadha tasgabbiin hin barbaachisa. Qabbaneessuun hin barbaachisa. Garuu naqarsi tokko qaama keessaa dafee yoo biqile daftee yoo qaama san keessaa naqarsa dhukkuba san hin muriin qaama hunda wal gaha booda akka itti fayyiftuun qabuun du'a. Musiibaa birootu dhalata tokko qabxiisan. Dadhabina hooggantoota nu fuuldura jiranirraa qabee uummanni islaamaallee ajandaa guyyaa takka guyyaa lama keessattuu uummanni keenya uummanni Oromoo ajandaa waa'ee siyaasaa hedduu nu gala waa'een ajandaa nama dhuunfarraa haasa'uun hedduu nu gala waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yoo nu gala ijoollee muraasa wahiitu nashiidaa dibbee fi muuziqaati waliin laaqamte takka dhahatanii akkanatti dibbeetu rasuula fidaa qaba haganuma guyyaa lama sadii viidiyoo ittiin hojjetaa laayikii fi viiyuu ittiin argata hunda jedhaan jiru. Haganuma ajandaa guyyaa lamaatti Nabi Muhammad illee ajandaa dhaammate ajandaa guyyaa lamaatti Nabi Muhammad bira dabartaa. Waggarra akka ayyaana kabajuu deemtaate arraba xiqqeenya safuu ayyaanatti kabajuu barbaadde waggarra
يقوم أجندة وزكاة أجندة تبتها وهي أجندة نما أنفا وهيتين نبي محمد والقطع قالوا من نبي محمد جالت تاتي صلى الله عليه وسلم قال بس دب جهافي سقلتمي سديت كإمام ابن الكثير البداية والنهاية مجلد تربفا وكم مجلد كل أفراف فرته من رحمة الله عليه درس ابن تيمية ابن كثير ديكشنرين قدتش كتابني الدنيا كنا تقوى كتاب البداية والنهاية كتاب سنقبتي فبري بجهافي سقلتمي سديت سينو تاتين تقوى أرقم تجري نمتجي عصاف النصراني جدام دا كريستان الرأي نبي محمد الربسي قدان كون قدا شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي الحنبلي رحمة الله عليه قدا إسا كيسا وهي كريستانا نبي محمد تكيس سولة تكيسنان ابن تيمية قبتيك شيخ دار الحديث قبتنين ملمان من موتم ما أكاني أولي ينو قافة ينو غلفة ابن تيمية رحمة الله عليه ابن تيمية إنما عالم قد مني محمد أبو كيساهي دبشاني أول الدنيا تنرقب يولي تجون في مجلد دبشان قالوا كتاب غركم تقبل الرئيس ابن تيمية توك كسا شيخ قبتي إمام شيخ دار الحديث نمتج كريستانا نبي محمد تكيس كان من موتم ماتي ينو لكي غافتي أجمان بربادا في داجر شمو بربادمو إيقلام بقأتي أمنتا إسلاما نمو يجلت بقأتي قال نمو أمنتا إسلاما غرباديا بقأتي بربادني ويتبهو أبجدامي مرتائك نمتج أمتا إسلاما ككريستان جلب بقأتي سون كريستان تجي رسول ربي تكيس سوني ويتأني قبتي يامتش موتم ماتي بجتش قدبهو أمني ابن تيمية في عالم إمام دار الحديث كان وجين قبتني سكرر ديما جران نمتج كريستانا في نمتج إسلاما سون كان نبي محمد الرب سون قدبها أرجي ابن تيمية لما هدو وجين جران ثم أرجلين أمني نمتج مسلما سن الرب أمني أكملت نما نبي محمد تكيسه أفجلت قبضني سكالين أجامان جو نمتج أكم أرجين أمني قبتين نمتج الرب سنان نمتج أسقر قالي إسين هند كيسان جرين كمسلم تجاه نمتج كريستانا كانت على يديه بين كوي بكا أكاس جدًا جرتي من نقولون قبتي دكا قورتي اتجاه تاي رلتشو دكا دان تمني نمتج كريستان تشامي دمي سن ابن تيمية في إمام دار الحديث سن موتم من كبي من هداتي الدربي على غير الأبين تومي ماما ابن تيمية فرحمة الله عليه جلك أبني في دني نمتج اللي دبي مركنيسة الرب سيتين جرا نيدو غونغوري ديفم سنغافة ديفم غافتو قفامتي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يعني إسلام ما ويتين إسلام ما سيني كم علماء نجارين هم نتنم أمنتا برا يو نبي محمد الرب سيكن أمنو تهي ندي فما قالوا نمني أمنتا إسلاما كيس سجرو يو نبي محمد الرب سي نم أجي فما توبتي لأنه هيت يكون حق نبي محمد هيت نبي محمد حق أنا ماتي هيت أنا ما بيتشم من ديسو قبل حق ربي تي ربي تو على ما في كوبمت مرتسني دي سنة كم كوباني ربي تأمنين حق أنا ما وانت فيتكون حق نبي محمد وانت إيفي إندي فم بعد سني ابن تيمية اللي هداك السبع سني ابن تيمية سبب سن كتاب قدتش حقا وقياك يا مادو بفمو كتاب وائع لما نما نبي محمد الرسول إرتي مرتي أكم الدبروك أبا كجلو ورى إسلاما نجينا ودولي قالتا ورى ذمية أكسما ورى يهودا كريستانا من تدد أكسما إسلاما نما نبي محمد الرسول إلى الجكم إلا لما كان جلو رجاء تكتمي تربى وانته أتشكي ستبر كنيسة كتاب قدجة تاتي تنرى كتاب تقوى الله فيه بريسي كتاب لني بريسي الصارم المسلول على شاتم الرسول رحمة الله عليه نبي محمد صلى الله عليه وسلم بحرة كان نمني اتتفود أمبور السوميتي نبي محمد أرجي كان نمني أسي دكا أولدر بهرجع سوميتي نبي محمد قار كان جبتشي قافان وراني جاب سوميتي سوچو سوميتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم تليلة كان نمني جتشة كولمان طوري سوميتي أواركم أي نبي محمد نمني نجيني ويتا رسول ربي تدي بإيتو ويتا حملين أمتا إسلاما كيستو غرا نانو كينيا كوني هما اتن أقهامي أجندة ما فيسبوكا في تيك توكي تيكو تكسه بير دبرو بر ويتتاتي أكنا في دربي سيك أرماتو جراسيتو في التنبين ملي ويتجنابني ألفني شرفني نبي محمد صلى الله عليه وسلم تقمو سلالو في نبي محمد إنا كفيناك المستهزئين ورست باجو ورست قوسو نتبكك أبوكاتو تاني أبن نجر نمتكو سنتكو لرب نبي محمد
ulfina qabu warri gatii namaa beeku warrumaan amantaa biraatu kan Nabi Muhammadin faarsee kitaaba irratti barreesse saayintistoonni kumaatama deebi'aa dubbisaa warri Awurooppaa Nabi Muhammadin maal jedhe barnoota isaanii amala isaanii irraa maal haasa'an George Bernard Shaw Nabi Muhammad irraa maal barreesse dubbisaa kitaaba isaa Thomas Carlyle goota koo jedhee amantaa biraa ta'u wajjin Nabi Muhammadin goota koo jedhe deemaa kitaaba isaa dubbisaa abbaa kitaaba hooggantoota dhibban addunyaa irratti dhiibbaa fidan jedhee barreesse Michael Hart Nabi Muhammad irraa maal akka jedhe deemaa dubbisaa bishaan adda addaa Haayilaandiidhaan gurguramu gubbatti jecha Nabi Muhammad Awustiraaliyaa keessa jiru osoo laga yaa'uu gubbaallee jiraattee bishaan hin qisaasin jedhanii barreessan Yuunivarsiitii Kaalifoorniyaa keessa jechoota Nabi Muhammad bakka adda addaatti kabarraa'e kumaataman jira kanumatu guballee warra biraa ulfinaa fi sharafa baay'ina hordoftoota isaanii addunyaa haguugaa jiru kana bareeduma amantaan islaamaa qabu kana amantaa ragaa guddicha ka ragaadhaan ilma namaa fuuldura dhaabbatu ka dhagaadhaan osoo hin taane ragaadhaan nama fuuldura dhaabbatu ka dullaan osoo hin taane daliilaan nama fuuldura dhaabbatu kanatu gubee kanatu hinaafsisee Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akka dhufaniitu kan godha warri Nabi Muhammadin xiqqeessu kun maal barbaadan tokkoffaa ergama duubaa qabaatu danda'u ergamni kun immoo mallaqaa wal qabata takka aangoodhaa wal qabata wayta asbayanii Nabi Muhammadin tuqanii jecha fokkattuudhaan dubbatanii ummata islaamaa rifachiisan mindaa mallaqa kan argatan jiraachuu danda'u jirullee immoo akkasuma aangoon isaaniillee ka dabalamuuf jira tokkoffaa qabxiin isaanii kana lammaffaa nam tokko yoo dhabame yoo wallaalame yoo TikTokin isaa guddatuu fi dhabe subscribe YouTube isaa guddatuu fi dhabe like Facebook isaa guddatuu fi dhabe ajandaa ta'uu barbaade dhufeetti Nabi Muhammadin tuqa yeroo ammaa namni beekamuuf nama beekamaa arrabsa namtichatu jedhe Ibn al-Jawziin kitaaba isaa al-Muntazam fi taarikh al-muluki wal-umam mujallada 25 kitaabni sun kitaaba san keessatti namtichi A'raabiin baadiyyaa tokko ka'ee Makka dhaqee beeyti xawaafee wayita geessu bishaan zamzam kan namni hundi dhugu bishaan zamzam bishaan barakaa qabu san dhufee bakkuma namni marti keessa seenee dhugu uffata gadi baafatee fincaanuma itti qabee irra fincaa'e bishaan guddaa bishaan qulqulluu saditti fincaa'e wayitani fincaahu ummanni bakka hunda oriyaa dhufee namticha dhahee lafaan dhahe haga ajjeesuu gahan takka wayita gahan warri poolisaa kan naannoo haramaa keessa jiru fiigaa dhufanii qabanii lubbuu isaa baraaran waan biraatii fi mitoonni zamzama fincaahee fi nama zamzamatti fincaahee san jettee seenaan addunyaan haa dubbattu fedhe ajandaa barbaacha jedhe zamzamatti fincaahee jedhanii na haa dubbatanii fi jedhe seen dubbanni kaa kun nuyyuu dubbatu jirraami haganu barbaada jedhe bar waan gatii gadi buutuu waan xixiqqoo san dalaguu isaa wajjin zamzamatti fincaahee kun jedhanii taarika keessa adda haa ta'u fedhe warroonni dhabamtoonni wallaalamtoonni beekumsa wahiitii mul'achuu hin dandeenye ka hojii gaarii dalaganii mul'atuu hin dandeenye hojii dhoqqee laaqanii achi keessa mul'atan raacha fuutee yoo teessoo warqii gubbaa keesse ulfinni isaatii fi wanni isaa ta'u hafuurri ni barbaadu bareedinni barbaadu bakka teessoo warqii sanii miti utaalee dhoqqeetti si harkaa bu'a raachi dhoqqeedha keessi isaa dhoqqee waan wal makeef bakka dhoqqee malee isaan ta'u nama bakka najisaa bakka ibdee bakka rakkoo bakka nama xiqqeessuu bakka maqaa namaa nyaachuu bakka nama salphisuu nama arrabsuu hojii gadhee yoo dalage malee garaa isaa kun hin qufne jira warri keessi isaa shame baktaa'e warri keessi isaa raqaa gara raqaa harkifata maagneetii isa keessa jirtu gara sarkisa of laalamee dhaabbadhaa warri waa nama arrabsitan nama xiqqeessitan akka tiisisa taatan of laalaa dhaabbadhaa. Maal jechuu barbaade beektan asirratti namni beekamuudhaaf wanni inni hin goone hin jirtu. Kana yeroo jedhu ammoo torbaan lama dura mucayyoo wayittuu kitaaba rabbii gubte beekamuudhaaf poolisiin qorannoo kan ammoo poolisiin qorate maaliif gubdaa jedhanii gaafata poolisiin Jibuutii torbaan lama dura kiristaana isheen beekamuudhaaf hiriyyaan tiyya yoo beekamuu barbaadde gubinaan jettee jennaani gubee jettee dubbattee jiru namni beekamuudhaaf wanni inni goone hin jirtu jechuudha miidiyaa kanarratti beekamuudhaaf jecha
سو مجيوز مال تاتي بكمي في ما سيتا أردتي عمري شي قوتو دم تجيجونا ما نيدا جيبوتي بوليسينا كسي جولان كان نقديس سو بريادا نما بكا نجسا بكا إبدي بكا ركو بكا نما تكيسو بكا مكانا نياتشو بكا نما سلبيسو نما أربسو هجي قد إيو دلقي مالي غراء إسا كوني كوفني جيرا warri keessi isaa shame baktaa'e warri keessi isaa raqaa gara raqaa harkisa harkifata maagneetii isa keessa jirtu gara sarkisa of laalamee dhaabbadhaa warri waa nama arrabsitan nama xiqqeessan akka tiisisa taatan of laala dhaabbadhaa namni guddaan namni jabaan namni mataan isaa qulqulluu namni mataan isaa dalagu namni gatii maatii gatii maqaa isaa gatii amantaa isaa gatii taarika ofiitii bakka qabu tiisisa ta'ee madaa horan hundaraan dhaabbatu namni ilma namaa kana keessa sammuu saditti qoodamti sammuun ilma namaatu sammuun takka sammuu ofirraa haasawaa ooltu jedhan sammuu gadi buutuun ta ofirraa haasawaa ooltu an akkas godhe an akkas hojjedhe yeroo hunda akka ra'ee fi hoolaan horiin wayita foonatti ol nayxe waan guyyaa marga guyyaa nyaataa oole of keessa ol deebisee alaladha alala nyaatu hin beeytanii alala horiin halkan nyaataa bulu tokko ka sagalee yoo dhageessa nama modalage kana ol deebisee alaladha hojjira umrii isatu nama ofirraa haasawaa oolu sammuu gadi buutuun duutuun tamataan isii yoo ilaalte baatir law jette bar sammuu baatir law jette dhumuuf dhaamuuf bira geesse ofirraa alaladhaa oolti sammuun xiqqoon ofirraa haasawaa oolti jedhan sammuun xiqqoon bakka san dhaabadhaa of laalaa namni dubbiin tun warra sammuun law jechuun baatirii law warra sammuun law inti qajeelte lammaffaa sammuun tasanirra xiqqoo ol siitu tan namarraa haasoftu jedhan nama jala deemtee تزوج زيد وسافر عمرو ابلو عبد القادر فوده تولسان غراسين به عبد الجبار غند سندقه ابلو تكو كاستئ ورا زنبيل ادو بيتني ورا زنبيل ادو هم نما كان غفناني اوليغاتين دي ورا متان اسا ادو نماتين غوتي غران اسا بدينان غوتي واني الدنيا قبت بسيد يا مشنتي بيتي قوتي دبرو ورا هجين إسا مانا ستجدو أمرين إسا رومي مانا الرانياتو مانا توكو مانا الرا وانياتو وان التنياتو فدأتو مانا هجي مانا لما فا مانا وانياتو سيو سدفا مانا وانيات التقلبتو مانا سدان كان جدو ورا أسونان نهو ورا بنزيلا أولك إفلي بنزيلا وان إسانجين يتالي إسانجوتا يورو كونو بيا أستراليا وكين بيا وهيتي دبلولي يوكي إنجليزي دبلولي إسا توسيج أقارا دكتور عيد القرني مال جري نمني قرين أكا إسبونجي تجري ركو دنيا تنقوتو في التسركس وفي التسطوط ربي أردي فود إميلتي يلكاهي فوتي متى في الرنكاهين لولا الدنيا كان هند كان اتقوبة تسي وتالتي لما فياكي سكبوسي لما سياساكي سكبوسي لما بزنساكي سكبوسي مانا كيسا جولين بيلان أمتي وفي تيتي كيسين دوادا براتي برمس بطان كبو هجتي بري كيسين كبو هجتتي سينا بريد أمتك كيسان كبو هجيتي تكو قفدلو نمر قف صحاص عمري بيسالومي كوني سمو دوتو غدي بوتو مي وري كومنت يلا ديمتني لايك يلا ديمتني شير يلا ديمتني هو من ما هسا قلت مي بكتنا ابو افلالا زنبيل ودو تاو كي سيف تاو ابو ورنا مره هسا ورنا مره دب ورنا مره هسا مالو مرغتي من داسي كفلامي وهي ارغتي قام سيغبتي وهي ارغتي صدركا وهي كسيكنمي بارلاما كيستي سوهي انغوسي دبل برغ نما تقيسو نما الربسو هما علمي نما ارغتو ارغتي يو غدي بو غدي دو غدي سيكو سينان اسات طراهو تيمالي سمو صدفاني مو سمو بيكم سرا قدنا الرا دقاقنا الرا المنما إممان الرا حق الرا حاسفتو ظلمي إلمنا ما ركاسو حاسفتو ولا لدكنا سمونا ما كيسا ساقو را حاسفتو كان دلوتا دبر إرا قبسي فتي دلوتا هرآتي فوا لفكيسي دلوتا بوريتي فوا لفكيسي ديمتو سمو أكسي سن را حاسفتو سمون توني موتي كودا والمان قلتيني أرغتن كناف نمني نما الربسو نمني نما الربسو مو فادلي دو فادلي كناف وإما رسول ربي صلى الله عليه وسلم والكبتون قبتي كان كاسي يرون متقول في رسول ربي تكيسو صلى الله عليه وسلم وانتن الرجل تقفى
arraba namni sun nabi Muhammadin arrabse fuutee olii gadiin naannahuu dhabu deddeebi'anii irra haasaanillee turan ulamaan hedduun arraba san fuutee raabsuun hin barbaachisu. Wanti namni sun barbaadu dubbii isaa san olii gadiin fuutee suuraa isaa olii gadiin deemte. Dhaabbanni tokko warri mana murtii warri waan kana irratti hojjetu qofti warra dalagi gahaadha. Nuti yeroo waan akkanaa dhufe arrabsu isaa dhageenyeemi wanni nurra jiru tokkoffaa sagalee taane dirqamatti warri ummata fuuldura jiru nama san gara seeraa akka dhiheessu dhiibbaa irra godhu. Lammaffaa yoo namni sun dhukatee kan badee yookiin ukkaamame tahe nama san gara jiruun eeruu kennanii baasu. Sadaffaan siiraa fi bareedinaa fi jamaala nabi Muhammad seenaa isaanii hadiisa isaanii akhlaaq isaanii babbareedaa walii raabsuudha facaasu carraa argame kanaan lafa arfaasaati yeroo qalbiin gara nabi Muhammad deebitu kana waa'ee nabi Muhammad addunyaa keessa raabsuudha shittoo isaanii afarsinee mana hunda keessa haa urgaahan duraan urgaahanii salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi. Inni itti aanu kan afraffaa amaluma yeroo muraasaa qofa ajandaa qofa godhatu osoo hin taane uumamatti nabi Muhammad nurraa mul'atuu qaban jecha keessatti gocha keessatti salaata irraa jabeessinee akhlaaq irraa bittaa gurgurtaa keessatti waan adeemsa jireenyaa jedhame hunda keessatti nabi Muhammad nurraa calaqqisuu qaban. Ilmaan teenya siiraa isaaniitiin dheengine siiraa isaanii nyaachifne obaafne uffifne dhalootaa gadi baasu irratti xiyyeeffatu. Gaafuma ajandaa wahii dhufe fakkeeffannee girr jennee akka waan duraa waliin jirru wahii fakkeessuun laa. Nashiidaa dibbee fi muuziqaatiin guyyama takkaa lama ofirratti hiitee wajjin shubbisuun nabi Muhammadiif sallallahu alaihi wasallam adabaa miti. Isaanii tumsuullee miti. Isaanii tumsuuf tokkoffaa nabi Muhammadiin guutuu keetitti dhugoomsuudha. At-tasdiiqul kaamil guutuu guututti waan isaanirraa dhufe jecha nama tokkoo irra dursu dura fedhii lubbuu teetii dursuun dura akkamul Qur'aan kitaaba isaa keessatti waan jedhe Ibnul Arabii barreeffamni jechoota rasuulaa akka sagalee isaaniiti jedhe. Kanaafuu wayita hadiifni isaanii dubbatamu sagalee ol kaasuu wacuu sirnaan dhageeffatuu dhabuun tuffii rasuula rabbiiti jedhe. Kabajaa isaanii salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi qabamee nama seenaa isaaniitiin bareedee miidhagee qulqullaa'ee duniyaa tana gubbatti akka Ibnul Qayyim jedhe hawdii isaanii tan sunnaa isaanii dhuyne borillee ta'a akiraa hawdii isaanii ta bishaanii san dhuyne rabbi nu haa taasisu. Warri amantaa biraa ammoo wanni isinii dhaabnu hinaaffaa yookiin aarii yookiin lola yookiin jibbaansa qofaan hin haguugamina. Gaafii sirnaa waan dhugatti isin dhibe isin dhibullee baadhu. Islaamummaa waan namni gaafatu hunda deebisuuf qophii. Li'annahu amantiin gaata kittiin duniyaa tana gubbaa jirtu islaama qofa. Kana warri qeessotaa gurguddaan ni beekullee. Kitaabni duniyaa gubbaa jiru kitaabni haqaa. Kitaaba har'a riikardii cabsee miliyoona 100 miliyoona 29 har'a laayibrariiwwan gurguddaa addunyaa keessa jiru hunda olitti kitaabni rabbi biraa dhufe warri qeessotaallee ni beeku. Warri paastarootallee ni beeku. Warri amantaa hoogganan kamuu ni beeku Qur'aanni kalaama rabbii ta'u. Waan gonkuma ittiin mormuu hin dandeenye kiyyibsiisuu hin dandeenye miliyoonaa biliyoona lafa jira. Gaafii lubbuun teefeete kallattii kamii balbalaa fi maskootii kamii ardiin dhuftee samiin dhuftee islaamummaan deebii kamuu si deebisuuf qophii. Arraba qofaan hin dhufin. Arrabaan dhufuun of tuffachiisuuf kee kenna. Homaallee hin fidduu homaallee hin balleessitu homaallee waan ati dagootullee tokko hin jiru. Gaafii kamuu deebisuuf islaamummaa guutuu jira qophii jira. Ustaaz Ibsaa, thank you so much. Galatoome. Ergaa babbareedaa asirraa akka fudhattan abdii guddaa qabna lafti soomana. Homaa asirratti hin dabalu qaba. Gorsa bareedaa amantaa warra amantaa kiristaanaa hordofuufis akkasuma warra amantaa islaamaafis gorsa bareedaa mallaqa yoo soo kafalteen arganne jechuudha kaasirraa argatte. Walitti deebina. Nagaatti.